Ashama harka fuune dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota abduutu baga guyyaa har'aa kanaan isin geessin jecha har'aan tana waan haaraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Wanni haaraa qabannee dhiyaannes baay'ee waan nama ajaa'ibsiisaadha jechaadha. Tigree fi Eritriyaan akka warra rukutamte kama dhageettan osoo ta'u achirratti yaada garaagaraatii fi waan foormisiin garaagaraa jiru isiniin gahuudhaaf isin biraan gahuudhaaf dhufee jira. Kalee galgala sa'aatii 8 guyyaa sabtii galgala sanbata galgala jechuudha. Haleellaa tigrayi Eritrea irratti raawwatteen hedduu rifannoota keessaa biltsiginnaa fi Isaayyaas Afwerqiillee muddamsoo cimaa keessa galchitee jirti. Ammas addunyaan hundiisii fokas kara Eritrea fi Itoophiyaa Tigraay godhuun eegaltee jirti. Miidiyaaleen addunyaa hundi Aljazeeraa, BBC, CNN kan garaagaraa hedduun isaanii kara Itoophiyaa fuula gargalfatanii jiran jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee amma maaltu akka tahaa jiruu fi maal tahaa jirti? Biyyi Itoophiyaa sun kara kamitti deemaa jirti? Isaayyaas dhufee biyya Itoophiyaa san diiguudhaaf waan hedduu tattaafachaa ture. Sanumaan harkaa fashalaa'uudhaaf dhumarra gahaa jira. Kara harkaa fashalaa'uutiitti deemaa jira jechuudha. Tigreen itti dhiisuu diddee jirti. Ammas Abiyyi Ahmedis lubbuu wal qabanii jiran jechuudha. Tigree fi isaan haaluma wal fakkaatuun ajjecha Haacaaluu Hundeessaa irraa wal qabatee rakkoon Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hedduu kan nama yaachisu ta'uu isaa hundi keenya yoo somaa beeknu rakkoon achi keessatti taasifamaa jiru kun kan akkamiiti osoo ta'u fakkeenyaaf yeroo duraatiif Haacaaluu ajjeesanii gootota keenya akka Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa kanneen isaan fakkaatan hedduun isaanii mana hidhaa keessatti kan dararamaa jiran ta'uu ni beekama. Eegas as deebi'ee filannoo Itoophiyaa bara 2013 irraa dabarsuudhaan Tigreen kan filattee ta'uu ni yaadatama. Haaluma kanaan wal fakkaatee Tigree fi Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kan duraanii filannoo kana irratti mormii guddaa gaggeessaa turanii wal qabbii guddattu ture. Tigreen tuffatteetuma itti dhiistee ofirraa filannoo fi gaggeessitee jechuudha. Kanaafiyyuu amma deemee karaa rookeettii misaayila waliin gadhiisuutti iyyuu gahee jira. Yeroo duraatiif turee walitti gaarreeffataa ture. Amma garuu karaa wal garaffii fi wal haleeluutitti seenee jira jechuudha. Kanaafuu dhiigni ilmaan Oromoo deebi'aa jira. Maaliifi sunis xilaata kennaa kunis xilaata kennaa xilaata lamaanuma wanyaataa jira. Gidduu kanatti garuu wanni dhaamuu qabnu ijoollee Oromoo taatanii kan federaala keessas ta'e poolisii Oromiyaa taatanii jirtan akka karaa san deemtanii lubbuu keessan hin wareegne jechuudha. Maaliif yoo jettanii bu'aa isiniin qabu seenaa takka isiniif hin galmeessisu. Fakkeenyaaf osoo Oromiyaaf duute meebii siif qabaachuu danda'a. Kanaafiyyuu kunis akka yaada kootiitti waan takkaadha. Namni Oromoo taatee garas deemtee isaanii loluudhaaf deemte lubbuu keetis akka bishaan hin dhuyisne jechuudha. Dhiiga keellee dhiiga saree akka hin goone jechuudha. Kanamaa wal qabatee Tigreen maal murtii qabdi? Tigreen yeroo sagal hinjifattee takkaa hinjifatamnee hin beeknu kurnaffaallee hin hinjifanna jettee kan onnee guutuudhaan dubbataa jirtu ta'uu miidiyaalee garaagaraa irratti dubbataa jiran jechuudha. Tigreen ammallee maalidhaa? Onnee malees meeshaa hedduu waan qabaniif meeshaa dur wayitee bara 27 nu bulchan san keessatti hedduu meeshaa biyya alaatii galfatan biyya ofii keessa dachii jala kuufatanii waan qabaniif sodaa takka malee ammas walii galtee qabanii wal nyaatuu hin beekan jechaadha. Kanaafiyyuu tokkummaan isaanii baay'ee namatti tola. Fakkeenyaaf amma tokkummaa isaanii irraa waan takka waan dassi jedhu maali beektaa? Biyya naannoo takka taatee biyya osoo hin ta'in naannoo takka taatee Tigraay biyya lamaan loluu jirti jechuudha. Eritrea fi Itoophiyaan loluu jirti. Kana keessaa garuu akkasumatti ni hinjifatan jettee moolaarii guddaadhaan yookiin bakka jignummaa guddaadhaan karaa sanii kan deemaa jirtu ta'uu ifaan ifatti miidiyaalee isaanii irratti dubbataa jiran jechuudha. Geetaachoo Araddaa
akkuma wayitee dur dhaadachaa ture ammas irratti dhaadachaa ture. Abiy Ahmed keessa wal beekanii walii waan hedduu waan balleessaniif mistira walii beekanii wal sodaa takka irraa hin qabu jechuudha Geetaachoo Raddaa. Kanaafiyyuu akkana fakkaataa wanni Itoophiyaa keessa jiru hedduu kan nama yaachisiisu ta'uu isaanii ni yaadatama. Ammas baqattoonni Amaaraa kan ta'an kan lammiin isaanii Amaaraatii fi Tigree wal keessa kan ta'an kan baqatanii Suudaan keessa seenanii Asmaraa magaalaa Suudaan kara osoo Kaartum hin ta'in magaalaa diqqoo karaa Matammaa gad dhiyaatutti baqatanii achi jiran nama 6,000 ta'uu isaanii beeksifee jira. Miidiyaaleen Suudaan hedduun isaanii akkasuma beeksisaa jiran jechuudha. Hedduu ammas baqattummaan guddachaa deemaa jirti. Ammas hiyyummaa rakkoon biyya san mudataa jiru hedduu baqa kan nama yaachisuu fi kan addunyaanuu irraa yaaddoo guddaa keessa galuudhaaf deemtu ta'uu isaati. Ammas Tigreen Eertiraa dhahuun kun hedduu baay'ee garee waan bareeda ta'uudha. Maaliif addunyaan amma fokas gootee karaa sanii deebitee maybe araara gidduutti buusuu dandeetti yookiin ammoo addunyaan gidduu buutee hiikuu dandeetti jechuudha rakkoo kana. Eertiraa dhahuun baay'ee bareedaadha. Ammas maaliif namticha diktaatara kana kan Itoophiyaa balleessuudhaa fi ammas achi deemeen dhamaa kenna nurratti gorsaa jiru kana muddamsiisuun isaanii baay'ee bareedaa waan ta'eef kanaafuu warroonni YouTube chaanaala koo abduutu subscribe hin godhin subscribe godhaa, share godhaa, hin dagatinaa siin jedha. Asumatti dhaabaa kan har'aaf qabannee dhufne kanuma guyyaa biraatiif illee walitti deemnee haasaa dhedheeraa goona waan ta'eef kanaafiyyuu waan akkasiitis ni jedha. Galatoomaa warri tana dura subscribe gootanii nu hordofaa turtan warri hin godhin immoo subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa sin jedha. Asumatti nagaa keessa jiraadhaa.